uffadheen ulfaata adii maannaa dhokatan soorata xumureen kan biiftuu gadii rabbi harka gonfoo fudhata innanii gadhuu masiinqoo yesuus harka ulfaataan dhufa Tuffitee deemsanaa wajjin qabdu hin dhiisin jechuu barbaadeeti. Boloota koo waan tokkoon sirriitti hima. Waaqayyo wajjin yommuu jiraatamu wallaansootu jira. Waaqayyo wajjin yommuu jiraatamu rakkinatu jira. Gaaffiin namatti baay'ata. Wallaansoon namatti baay'ata. Garuu wallaansoon darbee, waraansi darbee, dhiphinni darbee, gaaffiin darbee, ijoollee Waaqayyootiin turree mo'ichaatu jira. Haaleluyyaa. Meeshaan nyaata gahu turree mo'ichaa kan koo jira yaa. Ijoolleen Waaqayyoo turree mo'ichaa qabu. Dirree injifannoo qabu, dirree galataa qabu, dirree irratti waan dubbatan qabu. Aduutti amma dirreetti waan dubbatu namni dhabde, dirreetti ol baatee waan dubbatu tokko qabda. Garuu sarara obsi fuula Waaqayyoo jiraatu, Waaqayyo guyyicha hin dabarsa. Jira eeyyee Waaqayyo jiraachaa waraanamuun, Waaqayyo jiraachaa wallaansoo qabamuun jira. Garuu akka wallaansoo qabaman itti nafani. Maal jedha macaafni faarfannaa 119:7 seera kee akkam baruutti rakkifamuun anaaf gaarii jedhama. Rakkinni karaa namatti dhufa. Seexana biraa namatti dhufa. Waaqayyo sun immoo nama ilaaluudhaaf qorumsa namatti hin fidu. Seexana biraas qorumsi hin dhufa. Waaqayyo sun immoo nama bilcheessuudhaaf, nama ilaaluudhaaf, obsa namaa madaaluudhaaf, amma namaa ilaaluudhaaf, amma namni isatti jiraatu, amma namni obsu ilaaluuf Waaqayyo qorumsas namatti hin fidu. Kanaaf Daawit maal jedha? Seera kee akkam baruuf rakkifamuun gaarii anaaf jedha. Rakkifamaa kan jirtu, wallaansoo qabamaa kan jirtu, lafti ati dhaabatu, lafti ati jiraatu, dukkana kan sitti fakkaatu, barsiifamaa akka jirtu hin dagatin. Qotiyyoo akkas godhu durii jiboota warra jedhaman warra qonna hin barre sangaa guddaatti camalaniitu karaa barsiisu. Yeroo sana qacceetitti baay'ata. Dibicha leenjaa jiru sanatti qacceetitti baay'ata. Rukuttaatitti baay'ata. Maaliif? Karaa hin beeku wayya waan ta'eef. Asiifachuu waan godhuuf garafanii karaa barsiisu. Waanjoo baay'isanii yoo inni deemu fiinyoo miillatti dhaliitu qabanii toora akka inni deemu godhu. Maal gochuudhaaf? Barsiisuudhaaf. Tarii wallaansoo sitti baay'atee mimmaan kee dhangalaasaa kan jirtu, barsiifamaa kan jirtu hin dagatin. Boroof danda'ee karaarra deemuudhaaf leenjifama dibichi. Boroof danda'ee waan hojjetu hojjechuudhaaf, toora irra deemuu qaburra deemee qotuudhaaf leenjifama, barsiifama, garafama. Keessuma darbuu waan qabudha. Qorumsi har'a sitti baay'ate kun karaa ati keessa darbuu qabdudha malee karaa ati keessatti baddu miti. Garuu qorumsicha keessatti akka hin hafneef immoo seera Waaqayyoo raawwachaa qoramu, Waaqayyoo abboomamaa qoramu, isa namatti dhufus tola jechaa fudhachaa Waaqayyoo gammachiisaa deddeebi'uun immoo guyyaa rakkina ofii xumurtu eebbata akkasii namatti godha. Rakkina keessa dhaabattee Waaqayyoon hin to'atin. Namoonni baay'een akkas godhu adeemsa Waaqayyoo wajjin jalqabu. Takka turee wallaansoo gaafatti baay'atu karaa isaanii gadi lakkisanii gara biyya lafaatti godhu. Seexanni sunumaa isa barbaada. Karaarraa nama kaachisu. Lakki dhaabadhu Waaqayyoon eeggadhu. Waaqayyo si millata akka Zakkaariyaas si millata. Waaqayyo si yaadata akka Zakkaariyaas si yaadate. Dhuguma sirriitti hima dubbii Waaqayyoon sirriitti waa'ee sin sossobaan jiru. Akka jedha Daawit. Macaafa faarfannaa boqonnaa 37 lakkoofsa 25 Daawit akkas jedha. Dargaggummaa argeera, dulluma bira gaheera. Garuu namni qajeelaan tuugatamu, ijoolleen isaas waan nyaatan dhabaniitu kadhatanii an takkaa argee beeku.
Bifadhaa macaafa faarfannaa kutaa qophaa'ina malee jabeessa 37 lakkoofsa 25 qabaate. Dargaggummaa argee dulluma biras ga'ee hamma irraatti garuu Daawit warri Waaqayyoof jiraatan warri Waaqayyoof tola jedhan warri Waaqayyoof bulan Waaqayyoon gammachiisaa warri jiraatan waan barbaachisaa dhabanii utuu isaan karaarra ta'anii kadhatanii takkaa hin argine. Haleluuyaa! Kadhachaa nafu namni Waaqayyo, badee nafu namni Waaqayyo, cabee nafu namni Waaqayyo hin argine utuu inni namaa dadhabu takkaa hin argine. Lakkoofsi 37 akkas jedha. Nama hir'ina hin qabne caqasi. Namni nama yaada qajeelaas ilaali. Qacceen nama nagaa hin badne. Qacceen nama nagaa hin badne. Dhugaan isinitti hima. Warra Waaqayyoof jiraattan, warri Waaqayyoof tola jettan, tumii nama qabdanii, qacceen keessan, galgalli keessan, sanyiin keessan badee hin badu. Waaqayyo galgala keessan hin eebbisa. Haleluuyaa! Kanaaf waanuma namatti dhufe baadhatanii guyyaa Waaqayyoo eeggachuutu yeroo qorumsa namaa gabaabsa. Maaltu si mul'atee jira jireenya keessan keessatti? Waan barbaade yoo ta'u, rakkina namni namaa furuu danda'us, namni namaa furuu hin dandeenye isa ta'u, gaaffii walxaxaa yaadanii keessaa booda dhabdan isa ta'u, Waaqayyoon galateeffachaa baadhaa, Waaqayyoon galateeffachaa obsaa, Waaqayyoon jiraachaa waraansa keessaa baadhaa. Gooftaan Yesuus waraansa sin baadha, jecha sin baadha, ceephoo sin baadha, dugda hin baafne, ija hin baafanne, maal akkas ta'an jenne keessa darbuu kan qabu keessa darbeetu isa du'a mo'ee ka'e jedhame. Atis ulfina bira ga'uudhaaf waan keessa darbitu waan qabdu Waaqayyoon galateeffachaa waan sitti dhufe baadha. Waaqayyoon galateeffachaa qorumsa sitti dhufe baadha. Qorumsa sitti dhufe Waaqayyoon qomata taanaan Paa ofitti dabalaa jirta. Karaa itti qorumsa keessaa baatu yeroo rakkina kee gabaabsitu garuu waan sirra ga'e hundumaaf si haa galatu jechaa yaada isaa jiraachaa yeroo keenya gagaa jechaa fuula isaa jiraachaa gaafa jiraatu Waaqayyo sirraa kaasa rakkinaan itti sun fursiisu. Haleluuyaa! Sinni kadhaa dubbiin yoo sinni kadhaa jiru. Eeyyee. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 21. Iyyoob boqonnaa tokko 21. Achumaanis qullaa koon gara haadha kootiitii ba'e. Qullaa koos biyyootti nan deebi'a. Waaqayyotu kenne, Waaqayyotu fudhate. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu jedhe. Kana hundumaa keessaa Iyyoob hin yakkine. Dabaa hojjetta jedhees Waaqayyoon hin addeessine. Kutaa kana gaafa dubbiftan lafatti namni kana dubbachuu qabu miti lafti kun. Lafti Iyyoob dubbii kana dubbate lafatti Iyyoob dubbii kana dubbachuu qabu miti. Rakkinni Iyyoob irra ga'e isa salphaa miti. Isa iyyuu isa ji'a tokko taa'ee namatti dhufu miti. Isa waggaa tokko taa'ee immoo namatti jijjiiramu walirratti dhufe qorumsi. Horii kee dhume dheeni tokko dhufe. Mana kee diigame dheeni tokko dhufe. Ijoollee kee du'e dheeni tokko dhufe. Walirra hundumtuu kan tokko qorumsi kun Iyyoob irra ga'e. Inni garuu yeroo sana maal jedhe si kenne si fudhate galanni siif haa ta'u hanqunnaa koon dhufe qullaa koon deebi'e amma qorumsi irratti wal ga'e kana keessaa daba dubbatee Waaqayyoon hin addeessine. Ameen jedhee fudhate qorumsa. Ameen jedhee fudhate. Manni isaa duwwaa ta'u ameen jedhee fudhate. Dhalli isaa harkaa dhumuu ameen jedhee fudhate. Qabeenyi isaa dhumuu ameen jedhee fudhate. Sirkoo deega gooftaa'e.
garuu dhumni yoom waan inni ta'e beektu inni itti dubbachuuf yeroo qabu. Namni akkasii bitaan isa dhufu, mirgaan isa dhufu, namaan isa dhufu, waan barbaade dhufu Waaqayyotti dabarfachuu. Namoonni tokko tokko qorumsa isaanirra ga'e isaan baafadha jedhanii yaada taasisu. Isaa baannaan hin danda'amu. Waaqayyoon dhiifachuu. Waaqayyoon dhiifachuu. Isaa kennamaa ba'u Waaqayyoon. Ta'een keenya Waaqayyoon gammachiifnee jiraachuu qofa. Waan nurratti ta'e kamiin immoo Waaqayyoon arrabsuu, Waaqayyoon komachuutu hin taane galataan fuula Waaqayyootti dhiyaachuutu yeroo galata keenya ariifachiisa. Kanaaf toloota dhaamseen har'a isinii qabu jireenya Waaqayyootti tolu jiraachuu keessan itti fufaa. Wal'aansoo na baay'atu iyyuu, rakkinna baay'atu iyyuu, namni quba namatti qabu iyyuu warri Waaqayyoo jiraatan akkuma Daawit namni Waaqayyoo jedhe ijoolleen Waaqayyoo jiraatan isaanii katamu, isaanii banu, isaanii salphatu ani takkaa hin argine waan jedheef dhuguma isinitti malis dubbii Waaqayyooti. Namni Waaqayyoo jiraatu badee hin badu. Obboleettii koo Waaqayyoo jiraata badee hin badu. Obboleessa koo Waaqayyoo hin jiraata Waaqayyo dhuma kee hin balleessu. Dhuma kee hin balleessu Waaqayyo. Dhumni ijoollee Waaqayyoo hin badu. Daawit akkasumaan dubbata miti. Argeera. Gadi bu'ees argeera. Miidhamees argeera. Wal'aansoo qabamees argeera. Waaqayyo yeroo isaatti waan keessaa baaseef badeen badu namni Waaqayyoo jedhe. Maayina faarfannaa keessaa immoo namni Waaqayyoo namatu akka tulluutti ol isa barabaraan jabaatee dhaabatuutiin. Jabaatee kan dhaabatu nama Waaqayyoo namatu. Amanannaa keetti bahuuf jireenya Waaqayyoo wajjin kan nuun laaffisin Waaqayyo si yaadata. Haaleluyyaa. Fudhata tokko duwwaasanii dubbiseen xumura. Akkas jedha seera keessa deebii boqonnaa 5:32 keessa deebii boqonnaa 5 lakkoofsa 32. Egaa of eeggadhaatii akkuma Waaqayyo gooftaan keessan isin abboometti isa eegaa. Isa irraas gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin gorinaa. Isin akka jiraattanitti gaariis akka isinii ta'utti biyya isa qabachuuf jirtan keessas bara dheeraa akka jiraattanitti karaa Waaqayyoo gooftaa keessan isin abboome hundumaa irra deddeebi'aa jedheera. Dubbiin baay'ee namatti tolu. Sagalee Waaqayyooti dhaggeeffadhaa irra deebi'ee dubbisa. Egaa of eeggadhaatii akkuma Waaqayyo gooftaan keessan isin abboometti isa eegaa. Dubbii isaarraa, seera isaarraa gara bitaatti, gara mirgaatti hin gorinaa. Akka jiraattanii fedha. Gaarii akka isinii ta'uu fedha. Bara dheeraa akka jiraattanii fedha. Biyya abdii keessanii akka geessaniif jedhe seera Waaqayyoo raawwachaa jiraadhaa. As goraa achi goraa furmaata barbaadaa jedhamti. Waliinnaa karaa sabaa barbaadaa, karaa ittiin rakkina keessaa baatan barbaadaa jedhamti. Dhaabadhaa Waaqayyoon eegaa. Dhaabadhaa Waaqayyoon eegaa. Rakkina keessaa kan isin baasu Waaqayyoodha. Gaaffii keessan kan deebisu Waaqayyoodha. Bitaaf mirgatti hin godhinaa. Isin akka jiraattanitti namni jiraachuudhaaf seera Waaqayyoo raawwachuun dirqama jechuudha. Namni jiraachuudhaaf abboommi Waaqayyoo eeguun dirqama jechuudha. Lakkoofsa 33. Isin akka jiraattanitti gaariis akka isinii ta'u. Namni gaariin akka isaan taane barbaade hin jiru. Hin dhabamani. Wanti gaarii utuu namaa ta'e namni barbaade hin jiru. Garuu namni gaarii akka isaa ta'uuf maal gochoota qabu dubbata kutaan kun. Gaarii akka isinii ta'uuf seera Waaqayyoo raawwadhaa. Abboommi Waaqayyoo raawwadhaa. Tola jedhaa Waaqayyoo jiraadhaa.
ani sana sirriitti hima gaarii akkasii ta'uuf galgalli keessan akka bareedu waaqayyo wajjin hafuudhaaf xumura bareeduudhaaf galgalli keessan akka bareedu bitamee duffitee deemsanaa wajjin qabdu hin dhiisin jechuu barbaadeeti.